harka fuudhee jirra jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Zara Entertainment nageenyi kiyya lageeniif gaarreen kutee bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Nagattaan sun namoonni YouTube channel kiyya haaraa taatan diimaa sun tuqaa faamilii kiyya ta'a. Namoonni dura jala jirtan baga faamilii koo taatanii hedduu isin jaalladha. Har'a video ma hojjedhu kana dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko natti hin tolle sababiin isaa video an kaleessa hojjedhee YouTube irratti maxxansi tokko nan heerumaa maali jedhee waan haasawe hundi namaa akka jirutti dhugatti fudhate mucayyoon baay'een jaalladhu takka faa ijoolleen nama hedduutu biloo kana godhani. Namoonni duranatti dhiyaatanii yaada waliin waan tokko hin jiraan namni baay'ee namatti dhiyaatu biloo kana godhanii sababa saniif asumaan gama kanaan namoonni na dhageeffachaa jirtan video an hojjedhisu waan dhugaarra hundaa'e miti prank isin godhaa jira malee waan dhugaa wal qabatee miti maqaa isaanii isinii waamuu hin danda'u blookiin irraa baasa anatu isinii tara blookiin irraa hiika viidiyochi waan dhugaarra hundaa'e miti isin gammachiisuuf itti haasee qattanii jedheeti malee namni dubartiin takka aannan heerumaa jettee hin himtu nama fuudhutu hima malee dubartiin hin himtu. Yaa garuu maaliif akka ta'e hin beeku namni hundi isaa akka jirutti isin keessaa namni viidiyoo kana dhugaa ta'uu akka dhugaa hin taane beekee eenyudha Fatiyaa qofa. Garuu ani kaleessa guyyaa guutuu Fatiyaa wal argee hin jiru chaat walii goonis jiraan ni garuu waa waliin haasofne hin jirru. Meebii chaatilee walii goonis jiraan. Fatiyaan viidiyoon sun akka dhugaa hin taane dhuftee sagalee na ergitee natti kolfitee deemtee akka dhugaa hin taane namoonni kun natti bilbilaa kun kana arrabsullee jira lakkaati nama hanganaati akkasumatti lafatti nama gattee maali bakka hin jiranii miti. So nama jaalatan yookiin annan heeruma jettee dubartiin hin dubbattu viidiyoon qoosaadha isin gammachiisuu fi prank isin godhuuf YouTube yeroo hunda waanuma haasawaa waan ta'een hin xumuru waan tokko illee keessa makna jedheeti keessa makee dhiifama namoonni isin rifachiise. Ka gammaddanis baay'ee galatoomaa eebba keessan argachuun namni hedduun na so maal isin jechuu barbaada namoonni nama baay'eetu na eebbisuuni namni maaliif jedha kanarraa hin hafu maal waan jettan oh my god namni kun hundumtuu bakka cidha keenya dhuftanii kanaafuu gaafa ani dhugaan heerumu mana guddaa ijaarannee mana guddaa nama kan hunda qabatu hundi keessanuu ni dhuftanii baay'ee galatoomaa. Garuu viidiyoo san hojjechuun kiyya yaa ani yeroo hojjedhu itti yaadetu sun taane akkuma tasaa sammuu keessa na dhuftee hojjedhe waa baay'ee addaan nama Oromoo keessaa nama 100 keessaa parsentii 98 tuqaaway nama baay'ee na jaalatu qaba jechuudha. Maal inni viidiyoo kanarraa wanti an baradhe amma dura waa'ee Abiyyi gaafa uumamu waa'ee siyaasaa uummantoota amma miidiyaa irra deddeemutti ijoollee Jimmaa nama hedduu walitti mufanneentu jira beektu. Garuu kaleessa hoggaa viidiyoo kana dhagahan oh my god baay'ee wanni ta'anii rifatanii bakka ijoollee wal cufne faatu jiran dhufanii na bilbilanii baga gammaddee maalirraa baradhee Oromoon yoo waan tokko illee wal mormite hammeenya garaa waliin hin qabdu gaddaaf gammachuu waliin qoodatti waan jedhu barumsa guddaa irraa argadhe viidiyoo kana keessatti qoosamaaf wanni wal qabatut inni sunis akkasii ta'e waa'ee biraa an nama jaalladhu wayi fide Facebook irratti ekeleen kun onnee kooti isan jaalladha waan akkas jedhu san amala san hin barbaadusi nama an jaalladhu yoo jiraate ana qofatu jaallate Facebookiin an jaallanne waan namoonni fidanii ekeleen kun kiyyaa maali asiin bakka ani jaalladha jaalalli isaaf qabu qilleensa gubbaa sana osoo hin taane keessa onnee kiyyaa teessi malee qilleensa gubbatti rarraate namni maal jechuun sun waan hiika qabu miti ekeleen illee ekelee jaalataa ekeleenis akkasii waan akkasii san
waanuma qilleensa irratti oofamu yaa namoonni amaloota akkasii nama wal jaalatu miidiyaa irratti maxxansus jira garuu sunis fedha abbaati garuu wantoota sanniin irraa gaafa abbaan mana kiyya bira jiraate yookiin ani heerumee nama jaalladhu san bultii godhadhu wal biratti jiraadhe asuma baahee nama san argitu jechuudha garuu nama bakka dalagaa jiraadha namni an jaalladhu sana bira hin jiru yaa asuma qilleensa irraan pirankii sin gochuu fi viidiyoon kun waan biraa hin qabu waa hedduurraa nama eenyutu na jaallata eenyutu na jibba oromoo wal hin jibbitu viidiyoo kanarraa waa baay'ee arge namoonni narra bilbilaa turtan kana wal argines kan wal hin argines dhiifamaa namoota baay'ee chaatti nama hedduu akka laalee hin jirreen beekaa chaattooti nama muraasa laaleera bilbilaallee namni na dubbistan jirtan dubbichi immoo namoonni bilbilaa wal argines kan chaattiin keessan baay'een isaanii namoonni aadii hee jalan jirrifaa yaa wallaalu ture bilbila guyyaa har'aa dhugaa rabbi dubbachuuf fayyadamuu hin dandeenye sababiin isaa yoo an ulfuudhu kunin bilbila kunin barreessa hin dandeenye messenger kan natti aaree bilookiin godhus jira ka aadii jala na baasus jira hundi keessanuu ka aartanis kama gammaddanis qoosutti jira pirankii sin godhee namni baay'ee na eebbistan jirtanii eebbiti keessan galatoomaa baay'ee sin jaalladha dhugaa rabbi namni baay'een isaanii akka oromummaatti amantan yookiin wantoota tokko wal mormine dhimmi sun waan nurra wal mormine irraa bilisa ta'uu gaddaaf gammachuullee akka waliin qoodannu waan viidiyoo kanarraa waa barumsa guddaa argadhe anis irraa baradhe akkatti fayyadamu abdiin qaba hasawa kiyyaarraa asumaan goolabaa keessa kiyya gammachuu hin qabu afaanin seeqataa jira malee iddoon natti dhagamu oole sababa namoonni baay'een natti rifataniif namni hedduun natti rifatee jira maaliif akka ta'an hin beeku ijoollee hiriyoota kootiillee hin beekaniin wallahi ijoolleen akka jiranii natti rifatanii jiranii natti aaran dubbiin dhugaa miti osoo dhugaa ta'e homaa miti garuu ani qoosutti jira gaafa ciini keenya dhufullee ittiin nu haa ga'u jenna namni tokko namatti jaalattee hin argine akkamitti jedhuma qofa dhageenya maal nama hin jaalladhu dura feesbuuka gubbaa maal godha anaaf nama santu wal jaalata nama fakkeenyaa fi nama tokko ni jaalladha yoo ta'e anatu jaalata isaan feesbuuka maaltu walitti fide feesbuuka gubbaa akka namni ikilleen kun kiyya jedhee butee profaayilii irra kaawwachuu ani sanan jaalladha ka jaalladhu onneetiya keessatti Facebook hafi immoo wanti walitti fiduus hin jiru amaloota akkasiisanillee namoota marrattuu ilaalee ofirratti osoo hin taane namoota irratti ilaalee natti hin tolu wantoonni akkasii yaa namni hunduu kennaa mataa isaa qaba waan ta'eef sunis mirga namoonni amaloota akkasii nama wal jaalatuun profaayilii irraa seechuu ol kaawwachuu kan jaallatu ana fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee nama wal jaallatu yoo namoonni miidiyaa irratti wal maxxansu nama wayititu jidduu dhaqee nama san walitti buusaa beektanii dubartoota fa'aatu nama san jidduu namoota sanii galee osoo akka namni sun kan nama sanii ta'uu beektu waa hedduutu uumamaa isuma sanirraa garuu namni kaayyoodhaan wal jaalatu keessa isaatitti wal jaalata feesbuukaa miti kan nama san nama waliin jaallate kun miidiyaa akkuma waliigalaatitti namni haa fayyadamuufi waan biraa homaa wanta icciitii irra kakka Facebookiin bakka icciitiitti kuufatamu yookiin wanni dhaamiti icciitii jireenya dhuunfaatiif wanta qilleensa intarneetii wanti waliin qabsiise tokkos hin jiru dubartiinis nan heeruman jettu aadaa Oromoo keessatti nama ishee fuudhu santu himata pirankii sin godhe namoonni hundisaa garuu akkamitti akka dhugatti fudhatan naa galuu didde because dubartiin anatu nan heerumaa jettee himatti namoonni hedduu akka jirtanii hedduu sun taane nama 2 3 4 sanum fatee afi mucayyoo atlaanidha waan namoota hangasiisan hin taane namni hedduun isaa akkuma jiruun dhugatti fudhatee jira waan kan dhiifama namoonni isin mufachiise namoonni gammaddan galatooma gammachuu keessan san naaf ol kaa'aa boruuf akkanaa teessu anis baay'ee isin jaalladha isinis gammachuu keessan ittiin isin haa ga'u hunda keenya yoo jechuudha
فيديو هنا صوتي فيديو سنة فيديو هليسا سنة نكتي وصوتي يادين هجدة يا وان هنجنا جهامتي أسمع وانتي سنيد أمو برباد بليس نموني بيكتشرك يا فيسبوك قبتي ما تنسوا جرتن فيديو تدا مال اتهيتني نما باي جافس في دني تاجين الرجودة أنا نمو فرا ريموف قطشو تري كلين سرانا كاسا دراكيسن مالي في فاميلوني كلنا جاهز تجرني دبين وجانا متفكاتي هدو سنجالة وجارب بيجي أكتي جالة لكيسن يفسدوا هنكب نمني هنجنا كوني أكس نفانا وني تاتن جدي قوم كمايو يا دهم بيكوسي وان أجايبا أرجع قرو قافي جودة ديروتا تراقبو ديروني يرو باي سات الدم يفرنا بالبلا والتاني بالبلا فيدمونا دوبيتن ديرو برسيتا كقافي شلنا هيرو مجتهن جبتي نموني وان كان نفانا بوانين هردوفو في وكين وانت كان أردت نراهم فقاتن إنيو فا نماكا سوري مكاساني وامهم بربادو جولويتي نموت هنگا يو نمشان هنگا جهاتي بيرو تكيسايا وان كان الدبا فتشوف تشيك قوشو تورنجرني نموني كواني مواني كتاتا إسجرا نمكو فالشيسا وفيديون كليسا سن قداف كل فوفكيسا كبا سوانتي نقد سيسو جراتي نموتة تنتي مفتي نما انجالدون والدبي جولي شامراني جرت مجايوتا كمجايو باي جالدو بلوك نغوتي شيل دبينوني تاتي وانت اف هدو سنجالد اكيس باي سنكبجدو غربنا زرادا اجولي ميديا رات فيديو فوتو كو ايديت غوتان كلين سرا كاسا قدامتي يعني قوسوت جرا جدا دوبرتين والباتي هنمتو يرو غاري قبادا ولد ديبنا فيديو براتين تورتين كيسان زارا انترتينمنت وجيناتو